Maaskiin namoonni hundinuu tukaatanii gaariidha. Yoo maaskii isa mana yaalaatti fayyadamu dhabne illee shaarbii akkasumas ispoonjii irraa kootanii garaagaraadhaa kan hojjetame maaskiin jira. Isa fayyadamuun namoota kan biraatti akka nuyi dabarsinee godha. Maaskii gosa garaagaraa jira. Maaskii sana keessaa tokko sarjikaal maaskiidha. Sarjikaal maaskiin bifa lama qaba. Inni tokko bifa adii qaba. Inni kan biraan bifa magariisaa kana qaba jechuudha. Inni karaa bifa adii qabu kana leerii sadii qaba yookaan sadarkaa sadii qaba. Sadarkaa sadan kun baakteeriyaa akka inni fiiltar godha jechuudha. Egaa maaskii kana gaafa kaa'annu karaa adii kana gara funyaan keenyaatti goona. Gararraadhaan waayir yookaan sibiila qaba. Sibiilli sun gararraa funyaan keenyaarra oona. Karaa adii isaa immoo ofitti aansina jechuudha. Kanaaf sibiila sana funyaan keenya irratti ergi goonee booddee asii gurra keenya isa tokko qabsiisna. Gurra keenya isa kan biraa qabsiisna. Kun inni karaa gajjallaa areeda keenya sirriitti uffisuu danda'utu irra jira jechuudha. Kanaaf kun dhooqi funyaan keenya irra jiru kun sirriitti qabachuu danda'utu irra jira. Sirriitti kana yoo qabate vaayirasiin sun nutti hin galu jechuudha. Ergii dhimma keenya fidnee lafa namni baay'ate dhaqne yoo ta'e akkasumas lafa namoota wajjin wal arguu barbaanne dhaqnee deebine yoo ta'e maaskii kana faayidaansaa al tokko qofaaf. Sa'aatii 24, sa'aatii 4, sa'aatii 2, sa'aatii 1 daqiiqaa 30 yoo kaa'attan al tokko ofirraa baasneennaan gatu disposable sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf maaskii kana gaafa baasnu karaa bakkee isaa tuquu hin qabnu. Karaa gurra keenya irra jiru kana ergii baasnee booddee isa kanas ergii baasnee booddee dispose goone yookaan immoo gannaa jechuudha. Egaa maaskiin sarjikalii itti fayyadamnu al tokko fayyadamnaan gatuu qabna. Garuu maaskiin ofii keenya qopheeffan carqii irraa ta'uu danda'a akkasumas immoo jirbii irraa qophaa'ee amma gurguramaa jiru yoo jiraate namoonni gaafa itti fayyadamnu sirriitti qulqullina isaa eeguu danda'u nurra jira. Gaafa fayyadamnee baasnu sirriitti saamunaadhaan miicuu danda'utu nurra jira. Fakkeenyaaf maaskii guyyaatti 4 baannee yoo deemne maaskii sila baasnee itti fayyadamne kiisii keenya keessa kaa'anne deebisnee fayyadamuu nurra jiru. Kanaaf 2-3 baannee isa sadaffaa, isa lammaffaa, isa sadaffaa fayyadamnee gaafa gallu sirriitti saamunaadhaan miicuu danda'utu nurra jira. Egaa maaskiin kootan maaskii ittiin jennu kun nurraa vaayirasii kana ittisuu hin danda'u. Garuu gara nama biraatti akka hin deemne godha waan ta'eef akkasumas mootummaan amma labsii yeroo tattamaa kana keessatti wantoonni inni labse keessaa tokko naannoo namni baay'een jiru namni dhaqu hundinuu afaansaa funyaansaa haguuggachuu qabaa kan jedhu jira. Kanaaf kootan maaskii fayyadamnee miiccinee qulqullina isaa sirriitti eegnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ergaa kana kan isiniif dabarse Waldaa Hakiimota Oromiyaa, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa, Dream Health PLC, Onesmos Nasii Production.